alaamanni keessan sa'aana makeessa wajjin maatii waatii keessa wajjin babbaaroo daawwattoota eegaa har'a tapha waancaa addunyaa bara 2026 nuusa xumuraa keessatti kan waliin taphataa jiran garee biyyaalessaa Faransaayii fi garee biyyaalessaa Moorookoo Ashraf Hakimii fi Kiiliyaan Mbappeen akka lakkoofsa Itoophiyaatti sa'aatii 5 irraa kaasuun kan waliin taphatan istaadiyeemii Booston irratti waliin taphatu daawwattoota eegaa warri kallattii garaagaraatiin hawwiin tapha kana eegaa jirtan bara 2022 waancaa addunyaa Qaataritti qophaa'e irratti gareen biyyaalessaa Moorookoo fi gareen biyyaalessaa Faransaay walakkaa xumuraa irratti walitti dhufuudhaan gareen biyyaalessaa Faransaay gooliiwwan lama Fernandeesii fi Kolomaaniin galchaniin 2-0 injifachuun xumuraaf dhaqqabuun isaanii yaadatamaa har'ammoo dabareen deebistee walitti fiddee jirti Ameerikaa istaadiyeemii Booston irratti walitti dhufan Kiiliyaan Mbappee fi Ashraf Hakimiidha. Moorookoo kan waancaa addunyaa isheen qofti keessatti hafti ardii Afrikaa irraa akkasumas ammoo Awurooppaa irraa kan hirmaate garee biyyaalessaa Faransaay salamaantu falmii waliin geggeessaa taphicha eenyutu injifataa tilmaama keessan kaa'uu dandeetu taphicha daawwachuu barbaannaan ani obboleessi keessan Siraay Sabaa gama TikTok Siraay Sabaa fi YouTube Oro Sky Sportiin taphicha komentar godha nafaana turaa kun waancaa addunyaa bara 2026